Akkam jirtu kabajamtoota daawwattoota keenyaa kun qophii keenya yeroo hundumaa torbanitti sa'aatii kana simbiraan geenyu ardaa gaazexeessootaati. Ardaa gaazexeessitoota keenya irraatiin ajandaa har'aaf qabannee filannee dhiyaanneeti jirra. Egaa har'a keessumaa haaraas dabalannee jirra. Hirnaqaachoo Hayilamaariyaam FBC irra nu bira jira. Dhaga'in Bafiqaaduu anis Caalaa Barakaa ogeeyyii hunda waliin taanetu qophii kana simbiraan geenyu daawwattoota keenya. Qophiin keenya har'aa ajandaan nuti irratti mari'achuuf deemnu keessumattuu piroojeektiiwwan bu'uuraalee misoomaati. Keessayyuu egaa piroojeektiin akka biyyaatti yookaan immoo sadarkaa naannoo Oromiyaattis kan bara kana hojjetamaa jiru sadarkaa addaatiin hojjetamaa jira. Magaalaa Finfinnee keessattis akkasuma dhimmoota kana kaasnee maaltu piroojeektoota armaan dura hojjetamaa turan yookiin immoo bu'uuraalee misooma asiin dura hojjetamaa ture maal wanta adda taasisu keessattuu adeemsi keessa jira maal fakkaata arma dura sadarkaa piroojeektiitiin akka biyyaatti sadarkaa maalirra turre amma immoo garamitti deemamaa jira maali wanti mul'atu hanqinni as keessattis jiru immoo akkamitti ilaalama furmaan isaa maal ta'uu qaba kan jedhu ajandaalee kanneen kaasnee yeroo qabnu keessatti gaggabaabsinee mari'achaatii deemna. Egaa baga nagaan dhuftan jedhee jalqabeen jira. Baga nagaan. Hayyee keessayyuu egaa akkuma jalqaba irratti kaasee guddina biyya tokkootiif yookiin immoo dinagdee biyya tokko guddisuu keessatti akka wiirtuu yookiin akka riqichaa ta'e kan tajaajilu bu'uuraalee misoomaati. Bu'uuraalee misoomaa dinagdee biyya tokkoo guddisuu keessatti haala mijeessuu keessatti qooda guddaadha kan inni qabu. Yoo bu'uurri misoomaa hin jiraanne dinagdeen biyya tokkoo guddachuu hin danda'u. Maaliif imala dinagdeen guddachuu danda'u yookiin adeemsa dinagdeen biyya tokkoo ittiin guddachuu danda'u kan mijeessu yookiin immoo kan karaa qulqulleessu bu'uuraalee misoomaati. Bu'uuraalee misoomaa hin jiraanne taanaan guddina dinagdee keessatti jijjiirama guddaa fiduu hin danda'u yookiin immoo dinagdeen guddachuu hin danda'u. Kanaaf egaa biyyoonni guddatanis yookiin immoo biyyoonni amma dinagdee ikonomii gurguddaa qaban addunyaa irratti jalqaba irratti dhaabbilee dameelee hiyyummaa hir'isan kanneen jiran irratti xiyyeeffataniitu bal'inaan kan isaan hojjetanii dameelee hiyyummaa hir'isan kunneen immoo irra caalaan isaanii bu'uuraalee misoomaati. Kana keessa akka jalqabaatti kan nuti kaasuu dandeenyu barnoota akkasumas immoo dhaabbilee fayyaati bishaan daandii akkasumas immoo tajaajila qonnaa kanneen irratti xiyyeeffatanii kan isaan bal'inaan hojjetanii yoo seektaraaleen yookiin dameeleen hiyyummaa hir'isan kanarratti bal'inaan kaapitaala guddaas kan isaan ramadan keessattuu bajeta isaanii keessaa jechuudha. Egaa bu'uuraalee misoomaa kana guddisuun akkuma jenne jiruuf jireenya hawaasaa guddisuudha. Akkasumas immoo dinagdee biyyaa utubuudha. Dinagdeen kanarra bu'uureffateeti kan inni guddachuu danda'u. Dhimmoota kana kaasna mee tagany duubee kaasnu laata haalli biyya keenya keessa turte maal fakkaata achi xiqqoo daawwattoota keenya yaadachiisuudhaaf adeemsa akkamii keessa turre bu'uuraalee misoomaatiin sadarkaa maalirra jirra jedhamullee danda'a kan jedhu kaasne ajandaa kanatti as deebina. Tole galatoomii Caalaa egaan waa'ee piroojeektoota waa'ee raawwii piroojeektoota kaasna jenneeti jirra. Egaan akkuma biyya keenyaatti hanqinni bu'uuraalee misoomaa guddaan akka biyyaatti keessumaa immoo naannoo baadiyyaarra akka jiru beekamaadha. Waggoota muraasa as babal'inni bu'uuraalee misoomaa gama daandii gama ibsaa gama bishaaniitiin xiqqoo fooyya'aa dhufeetii jira malee hanqina guddaadha akkuma biyyaatti kan jiru. Keessumattuu ammoo naannoo Oromiyaa bakkeewwan fagoo jedhaman yookaan ammoo daandiiwwan gurguddoorraa fagaatanii bakka jiran irratti hawaasni haala keessa jiraatu hedduun keenya ni beekna. Ammallee hanqinni guddaan akka jiru waan haalamu miti. Egaan raawwiiwwan piroojeektii yeroo kaasnu performaansii yookaan ammoo gahumsa waa raawwachuu kan nuti kaasnu. Kana dura muuxannoo tureen piroojeektiin tokko waggaa 3 qabamee haga waggaa 8 yookaan haga waggaa 10 kan fudhatu ni argama. Kana keessatti wantoota hedduutu qisaasa'a. Yeroon raawwachuu dadhabuun akkasuma bajata eegalameen xumuruu yookaan bajata sanarraa xiqqoo haga hiqeen xumuruu irratti muuxannoo baay'ee gadi bu'aadha kan ture. Sun fooyya'aa dhufuu isaa yeroo itti arginudha. Magaalaa Finfinnee keessa yeroo ammaa kana piroojeektoota meegaa jedhaman piroojeektoota ilmaan namaa irratti xiyyeeffatan yookaan jiruuf jireenya lammiilee hiyyeeyyii irratti xiyyeeffatan hedduun hojjetamaatii jiru. Magaalaa Finfinnee keessa yoo kaasne piroojeektiiwwan meegaa hedduun jiru san dhimmoota biraatiin caqasaatii turre. Sanaas ammoo daandiiwwan asfaaltii magaalaa Finfinnee keessatti yeroo ammaa ijaaramaatii jiran rakkoowwan kana dura turan keessumaa qulqullina daandii wajjin wal qabatanii dhiphina geejjiba yookaan tiraafikaa wajjin wal qabatanii wantoota furuu danda'an hedduun hojjetamaa jiru. Magariisuu magaalaatiin kan biraa egaan piroojeektoota magaalattii keessa jiranii inni nuti kaasuu dandeenyu ammoo piroojeektii guyyootii 60 jedhamuudhaan kallattii muummicha ministeeraa Dr. Abiy Ahmad hooggantoota magaalaa Finfinneetiif kennaniin piroojeektiiwwan guyyootii 60 piroojeektiiwwan jiruuf jireenya lammiilee irratti xiyyeeffatan yeroo jennu
jiruuf jireenya tokkoon lammiilee irratti kan hiyyeessaas kan sooreyyis yookaan harka qalleeyyis kan irratti xiyyeeffatu keessumaa lammiileen sadarkaa jireenyaa gajjallaa irratti argaman daabboo nyaatanii bulan kan dhaban akkasumas immoo guyyaatti si'a tokkollee nyaachuu kan hin dandeenye wiirtuuwwan nyaataa hedduun hojjetamaatii jiru. Piroojeektii guyyaa 60 yaaduun muuxannoo haaraadha kan natti fakkaatu yookaan ammoo ji'a 2 keessatti piroojeektii mana daabboo oomishuu akkasumas immoo giddugala nyaataa kutaalee magaalaa keessatti yaadu jechuun muuxannoo haaraa dhufe ji'a 2 keessatti yookaan guyyaa 60 keessatti piroojeektii tokko ni xumurra jechuun iyyuu yaada fi akkasuma murtoo haaraa gama hoggansaatiin dhufaa jirudha. Kan naannoo Oromiyaas immoo bal'isnee ilaalla. Magaalaa Finfinnee keessatti hojjetamaa jiran piroojeektoota gurguddaadha. Akkuma ati kaasaa jirtu keessattuu guyyoota 60 keessatti piroojeektiin akkamitti guyyaa 60 keessatti xumurama. Keessattuu gamoowwan ijaarsi kun kan inni of keessatti qabatu gamoon garagaraas as keessa jira. Gamoo garagaraa guyyaa 60 keessatti ijaaranii xumuruu jechuun akkamitti yaadama kan jedhullee yaadumti mataan isaatu haaraadha. Waggaa 6, waggaa 7, waggaa 8, 9 piroojeektii waggaa tokko keessatti dhumuu danda'u. Tireendi biyya kanaa keessatti muuxannoo biyya kanaa keessatti kan harkifataatiin ture. Amma sadarkaa sanitti yaaduun waan raajidha. Angaruu gaaffii as keessatti wanti tokko akka hawaasa keessattis yookiin immoo wanti tokko kan isaan kaasanu keessattuu piroojeektoota guyyaa 60 mootummaan hojjetaa jiru kana kan amma magaalaa Finfinnee keessatti waan qabatamaadhaan hojjetamaa jiran kana piroojeektoota hawaasa irratti xiyyeeffatan yookiin jiruu lammiilee irratti xiyyeeffatanii hojjetamaa jiran kana kan jedhu. Mootummaan ajandaa tokko itti jijjiiruudhaaf yookiin immoo ajandaa dhiibbaa mootummaa irra kaahamaa jiru ittiin daayivarti gochuudhaaf ajandaa jijjiiruudhaaf piroojeektoota kana diriirsee hojjetaa jira kan jedhu paartilee siyaasaa tokko keessa isin kaa'a yookiin immoo aktiivistoota warra jennuun tokko isin kaasu naqaachuudha akkamitti ilaalte waan kana ani gam tokkoon yoo ilaalle keessattuu paartiin siyaasaa tokkos kan inni hojjetu namni dhuunfaa tokkos hawaasaaf quuqamee hojjetu fakkeenyaaf atamma dhimma envaayiromantii yookiin immoo naannoo irratti qabsoofta yoo ta'e dhimma naannoo sana maaliif naannoo san pirootekti gochuudha naannoon sun fayyaadhaan akka turuudha paartileenis yookiin namoonni tokkos gaafa kaasanu mootummaan ajandaa gara biraatti jijjiiruudhaaf waan kana kaasaa jira kan jedhu kaasu akkamitti ilaalte kanas wal bira qabdee yaadota lama jira waan ta'eef. Handhuurri Oromiyaa handhuurri biittis kan taate Finfinnee keessa ilaallee jennaan poteenshaalota baay'eetu jira. Poteenshaalota jiran sunneen qixaanatti fayyadamuu irratti warreen sila kaastan bu'uuraalee misoomaa wajjin wal qabsiisee qaawwaawwan mul'atan sunneen akka barbaadaman ilaalamnedha kan jedhame. Kanarratti eenyuyyuu kan walii galuudha. Warreen amma jettee wajjin garuu keessattuu raawwii piroojeektota wajjin wal qabsiisee yeroo baay'ee olmost beekamaadha biyya keenya keessatti olmost haalli siyaasaa biyya keenya adeemsa durii keessa waan jirruuf biyya alaa deemtee jennaan waadaa seente olmost namni sirraa eega ji'a kana gidduutti kana hojjedha gaafa jettu namni sirraa eega. Biyya keenya keessatti garuu yeroo aangoo qabattee jirtu sanatti ajandaa wal dorgommiitis biyyoota keessatti paartileen siyaasaa kanaan wal dorgomu. Ani caalaan waan tokkoon sii godhe jedhee ani sagalee koo sii kenne naan raawwatu taanaan si filachuun koo maal naa godhaadha amma. Biyya ala gaafa deemtu Ameerikaa gaafa deemtu amma pirezidaantiin tokko filatame waggaa 4 kan inni gaggeessu waggaa 4 irratti honga'een garuu mid term kan jedhamu waggaa 2 keessatti wantoonni ittiin madaalamu jira. Yeroo sanatti pirezidaantiin sun waan waadaa galee bu'uuraalee misoomaa fakkeenyaaf warshaa daabboo ji'a 2 keessatti isiniin dhaabaa jedhee waadaa seenee jira. Waadaa sana eegu. Ji'a 2 sana keessatti gaggeessuuf taanaan waggaa 2 irratti eeguun isaaniin. Gara biyya keenyaatti sanuma keessatti adeemnu jedhamee sila tagany waan baay'ee kaasee ture. Piroojeektoota yeroo muraasa keessatti raawwanne jedhamee bajetni murtaawaan ummatuma hiyyeessatee harka qalleessatee gibira kaffalu sanaan hin hojjetamedhe karoorriin qabamaa fi piroojeektiin waggaa 3f waggaa 4f godhame inni hundaa'uun xiqqeessee gara waggaa 8 waalitti gane waggaa 15 amma 20 kan turani kan inni kamne jiru baay'een isaanii sila kan kaasee gara Finfinneetti yeroo dhufnu piroojeektoonni yaaduu fi sana marakkisanii keessattuu piroojeektii miidhagina laggeenii amma naannoo Finfinneetti hojjetamaa jiran sunneen akkaataa isaan hojjetamaa jiran kan Inxooxxoo sana ilaaluu dandeessi ji'a 6 keessatti amma makkan hojjetame haala qabatamaa sanaan jechaadha. Kana gaafa teessee ilaaltu ani hin danda'aman jedhan sababiin isaas hooggantoonni yeroo kana kaanitti sila kaaseera potenshaala guddaa jira. Itoophiyaan qabeenya ittiin fayyadamne baay'atu jira. Qabeenya akka ittiin fayyadamne sanaaf kan taasise humna dhabdee miti tokkoffaa kutannoodha kan inni barbaadu. Humni barateen jiraata baay'een isaanii amma piroojeektoonni Finfinnee dabalatee guutummaan biyyatti hojjetamaa jiran piroojeektoota meegaa jedhamanii Finfinnee keessatti Afrikaaf amma fakkeenya ta'u jedhaman yeroo baay'ee amma yeroo darbe dargaggoonni Afrikaa irraati walitti babbaanii daawwatanii baay'een isaanii giddugalli saayinsii fi teekinooloojii asitti ijaaramaa jiru warreen sila jenne paarkiin tokkummaa asitti Inxooxxootti warreen hojjetamaa jiran sunneen akkaataa kanaan dura yaadamni nuti itti deemaa ture piroojeektoonni olmoos gaafa jalqabamanitti wayi mootummaan siyaasaaf akka sila caalaan jedhee siyaasaaf kan inni diriirsee jiru bu'uuraalee misoomaa yeroo filannoo kaa'uun maal kun hin baay'ata amma garuu filannoo keessa hin jirru filannoo keessaatii baanii jirra piroojeektoonni isaatii jedhamanitti raawwatamaa ta'e kan isaan jiranii an kanaaf kan yaadu akkan sila sii kaasee tokkoffaa kutannoo hoggansootaati kan inni mul'isu sababiin isaas waan ittiin hojjetu jiraatee jennaan maallaqa uummata kan kennaa jiru uummanni jiraatee jennaan humni hojjetu jiraatee jennaan
Piroojektota sana irratti immoo hordoffii taasisteen abbummaatiin. Sababiin isaas piroojeektiin hojjetamu suni maatii koo fi uummata ani hoogganuufidha jettee hordoffiidha piroojeektii wanta waan biraa miti. Maallaqni bajetan ramadameera baay'een isaanii irratti. Amma laggeen irratti piroojeektiiwwan gurguddoon hojjetamaa jiran kan Finfinnees ta'uu danda'a. Amma gara Kooyishaas deemtee Wancii irratti soreen hojjetamaa jiran piroojeektoonni gurguddoo baay'een isaanii maallaqni isaanii uummata irraa sassaabame olmoos sakkii ta'ee taa'ee jira. Kanaafuu bakka sanatti hordoffiidha. Piroojeektiin kunii kan uummataati. Kan mootummaati raawwatamee jennaan biyyaaf amma kanaaf hidhettee sirriitti hordoftee jennaan sobuu dhimma siyaasaa wajjin wal qabsiistu iyyuu hin qabdu. Kan kooti kanota amma isa duriirraa piroojeektoonni kunneen kan keenya abbummaatiin hordoftee nagarraa kantiibaa Adaanachiinis ilaallee dandeenya. Muummicha ministeeraa kaasanii ilaaluu dandeenya. Gara naannoo Oromiyaatti gaafa deemtu hooggantoonni warreen kaan akka ilmoo isaaniitti guyyaa guyyaatti piroojeektoota jalqabamanii sunneen keessa deemanii bokkaa maal osoo hin jedhin piroojeektoota gurguddoo Oromiyaa keessa fudhattee naan isheevoota gara 17 waliiti kan hojjetamaa jiran. Sunneen keessa deemaniitu wanti addaa kan dhufee birriin jira potenshaala biranii irratti kallattii kennitee murteetti kennitee hordofuudha wanti haaraan jiru. Baay'een isaanii tarii warreen akka sila jette sana siyaasa wajjin wal qabsiisuu danda'u. Hangaruu siyaasa wajjinis waan wal qabatu natti hin fakkaatu. Waa'ee siyaasa wajjin wal qabsiisuu yeroo kaasnu akkuma beekamu paartiin badhaadhinaa yaa'ii seena qabeessa tokkoffaasaa yeroo geggeesse barii isaatti hawaasa wajjin mariidha akkuma biyyaatti kan geggeesse. Magaalaa Finfinnee keessatti gaaffiiwwan ka'aa turan an hordofaatiin ture. Gaaffiin guddaan lammii hiyyeessaaf yookaan harka qalleeyyiidhaaf xiyyeeffannoon taasifamaatiin jiru yookaan piroojeektootni hojjetaman hiyyeessa irratti kan xiyyeeffate miti kan jedhu gaaffii isa guddaa. Kanuma walitti qabdee akka kaastu kan inni barbaadu keessumattuu yeroo tokko kan inni ka'u waan dursa kennamuuf qabu dursa hin kennineef mootummaan kan jedhullee kana wal qabsiisanii kaasu namoonni yaada kana kaasan jechuudha. Maal jechuu barbaadeen keessattuu dhimmoonni dursa kennuuf hin barbaachisu dhimma nagaa ta'uu danda'a tasgabbii ta'uu danda'a. Sanaaf dursa kennuu waan barbaachisu dhiisameetu kallattii ajandaa jijjiirudha mootummaan kan hojjeta warra jedhantu kaadhima kanaani. Mee kana biraan wal qabdeetu misooma duubatti dhiistee yookiin misooma dhaabdee nageenya tasgabbeessuu hin dandeecha akkamitti ilaalta kanaanis wal bira qabdi. Silumaa misooma yookaan ammoo tasgabbii dhabuu diinagdeetu nageenyaaf qormaataa ta'a gam tokkoon. Wanti siyaasaa yookaan addaddummaan siyaasaa akkuma jirutti ta'ee rakkoo nageenyaa biyyoota garaagaraa keessumaa addunyaa sadaffaa kan ta'u diinagdeen tasgabbii dhabuudha. Fakkeenyaaf qaala'insi jireenyaa yeroo hundumaa tasgabbii siyaasaa dhorka. Biyyoota garaagaraa keessatti seenaadhaan kan beeknu Sudaan keessatti iddoo garaagaraatti gatiin daabboo ol ka'uu isaati. Yeroo hedduu tasgabbii siyaasaa kan yookaan nageenya biyyaa kan jeequ. Amma gatii daabboo ol ka'u gadi buusuuf yookaan dhiyeessiin daabboo akka jiraatuuf jecha piroojeektiiwwan lammiilee hiyyeeyyii irratti xiyyeeffate kanarratti hojjechuun siyaasa wajjin walitti hidhamiinsa yoo qabaate illee gaaffii hawaasaa ture. Kanan jedhe paartiin badhaadhinaa hawaasaan dhaggeeffadha yeroo gaaffii walitti qabatu keessaa inni guddaan qaala'insa jireenyaa baay'ee ol ka'aa jiru kana tasgabbeessuu yoo xiqqaate hiyyeessi yookaan harka qalleessi nyaatee buluu qabaa kan jedhu gaaffiin inni ture. Gaaffii uummataaf deebisuun immoo hojii paartii siyaasaa tokkodha. Paartiin siyaasaa biyya bulchuu yookaan ammoo aangoo qabatee jiru inni guddaansaa gaaffiiwwan ka'aniif yoo deebisee gam tokkoon siyaasaaf saatiif isa fayyaduuni garuu ammoo lammiileedhaaf akkuma sila jette waadaa seename hojiirra oolchuun siyaasa wajjin wal itti qabata yookaan faayidaa siyaasaa argachuuf walitti hidhata waan qabu natti hin fakkaatu. Egaan wanti guddaan isaa gaaffii musanaafuu deebii argachuun waan tokkodha. Gaaffiin kana dura ni gaafataa waggaa hedduu boodadha kan deebiin isaa yoo ta'e illee kan inni dhufu yeroo hedduu ammoo dhagaa bu'uuraatiin deebiin biyya kana keessatti amaleeffatame. Dhagaa bu'uuraa keessaa san booda waggaa hedduudhaaf lafarraa harkifataa yookaan ammoo piroojeektichi sirriitti hin qo'atamne hajijjiiramudha kan jedhamu rakkoo diizaayinii dhufe jedhama otuma jedhu yeroo hedduu bu'aa siyaasaaf kan nuti jennu kanadha. Dhagaa bu'uuraa keessee filannootiin injifattee waggaa 5 guutuu dhagaa bu'uuraa kaa'ame sana irraanfachuudha rakkoo kan ta'aa jiru. Yoo ilaalle immoo seenaa keenyaan egaa filannoo reefu dheengaddaadha kan gaggeeffame waan ta'eef waadaa seename sanadha kan amma hojiirra oolaatii jiru. Biyyoota Afrikaa hedduu isaanii fudhannee yoo ilaalle rakkoon diinagdee gaaga'amni diinagdee deemee gaaga'ama siyaasaati kan inni fidu. Jalqaba wanti tokko keessattuu nagaa fi tasgabbiidhaan wal qabate nagaa asirratti dhaabeen misooma hojjedha bakka jettuun qabdu. Misooma asitti dhaabeen immoo dursa nagaa hojjedha wanti jettuun qabdu. Lamaanuu wal bira qabdeeti kanatti hojjetuu qabdu. Keessumattuu akkuma kaasaa ture namoonni yaada kana kaasan tokko tokko yoo ilaalle paartiin kamiyyuu yookiin immoo dhaabni siyaasaa kamiyyuu jalqaba kan inni qabsaa'u jiruuf jireenya koo jijjiiruuf yookiin immoo jiruuf jireenya hawaasa bakka bu'ee nan qabsaa'aaf jedhu sana yookiin waadaa galuuf sana jijjiiruudha. Isa keessaa tokko hawaasni sun nyaatee bulu akka bulu taasisuudha. Fayyaan hawaasanii akka eegamu taasisuudha. Hawaasni sun akka baratu taasisuudha.
addunyaa haaraa keessatti hawaasni sun dorgomaa akka ta'u taasisuudha. Kanaaf egaa dhimmoota kanarratti xiyyeeffatanii hojjechuun waan naga qabeessa waan gama biraatti yaachisu hin qabu kan jedhu kaasuu barbaadeen waa'een bu'uuraalee misoomaa akkuma kaasaa ture jalqabarratti egaa keessattuu bu'uuraalee misoomaatiin wal qabatee biyya kana keessatti tirendiin ture meegaa pirojektoota gurguddoo hedduu ilaaluu dandeenya. Bajannis itti ramadamee bajanni yeroo qisaasa argaa turre as buuteen isaas immoo pirojektiin lafarra hin jirres garuu waraqaarra immoo kan jiran jiru. Waraqaarra kan jiran kan lafarra immoo pirojektiin hin jiru. Kan maallaqni isaa hedduun qisaasaa ture. Seenaa biyya kanaa keessatti seenaa yeroo dhiyooti. Waggoota 27 kana dabarsine keessatti. Akka walii galaatti garuu neetworkiin bu'uuraalee misooma biyya kanaa yoo ilaalle waan lakkaa'amu miti yookiin baroota 10-15 booddee achi siqnee yoo ilaalle GDP biyya kanaa keessatti 0.6 naannoo san hin caalu. Gaheen bu'uuraalee misoomaa kan dinagdee biyya keenyaatiif isaan gumaachaa turan. Haa ta'u malee garuu yeroo muraasa keessatti jijjiirama yeroo gabaabaa keessatti bu'uuraaleen misoomaa guguddachuun yookiin neetworkiin daandii bal'achuun dhaabbileen fayyaa babal'achuun dhaabbileen barnootaa babal'achuun dinagdee biyya kanaa utubuu keessatti qooda guddaadha kan inni gumaache. Baankiin addunyaas gabaasni inni baasaa ture tokko keessa isa kanaadha. Akka waliigalaatti egaa hojiin qabatamaa bu'uuraalee misooma biyya kana keessatti ittiin ijaaramaa turee fi tirendiin inni qabu maal fakkaata kan jedhu yoo ilaalle irra caalaa dhakaa bu'uuraa bakka garaagaraatti buufamanii gufuu ta'anidha. Daandii irratti gufuu namattis gufuu ta'uu hojii irrattis gufuu kan ta'aa turan. Keessumattuu isaan lakkaa'anii funaananii isaan hojiirra oolchuun rakkoo guddaa ture biyya kana keessatti. Maaliif tokkoffaa akkaataa qoratameen miti bu'uuraalee misooma sun kan isaan kaa'aman. Lammaffaa immoo pirojektiin sun maal akka ta'es hin beekamu. Siyaasa yookiin immoo gaaffii siyaasaa xiyyeeffannoo hawaasaa filannoodhaaf jecha hatuudhaaf jecha yaada isaanii waan akkasiin sinii taasisa jechuudhaan waadaan taane galuu irratti kan xiyyeeffate bal'inaan kan hojjetamaa ture. Egaa keessattuu pirojektoonni immoo kan isaan ittiin madaalaman qabxiilee ijoo qabu. Amma jireenya biyya kana jijjiiruu keessatti pirojektoonni gurguddoon akkuma isin kaastan meegaa pirojektiin magaalaa Finfinnee keessatti hedduun isaanii hojjetamaa turanii jiru. Daandii asfaaltii faan kan ji'a 3-4 keessatti xumuramanii tajaajila hawaasaa kennantu jira. Arma dura garuu daandiin cirrachaatu yaadamu biyya kana keessatti yeroo akkasii kana keessatti hojjetamee xumuramuudha. Mee haalli pirojektoonni magaalaa Finfinnee keessa jiran kun akkamitti ilaaltan kanaa kaasnu tokkoon jiru hawaasa jijjiiruudhaaf. Irra caalaan isaanii amma kan guyyaa 60 jennee kaasaa jirru kun lammiilee hawaasa jireenya gadaanaa keessa jiranidha. Kan inni irratti xiyyeeffatee hojjetu. Jiruu lammiilee kana jijjiiruu irratti kan inni xiyyeeffatee hojjetu. Hammam bu'a qabeessa dinagdee keessatti oomishtummaa dabaluu keessatti naqaachuu akkamitti ilaalte? Ummatatti gadi bu'anii ummata fakkaatanii keessumatti immoo namoota giddu gala taasifatanii haa hojjetamu yeroo jedhamutti waan biraa miti waan xixinnoo irraati kan inni ka'u. Pirojektoota daabboo hojii wal qabsiisee kaastee fudhachuu ilaalle namoonni baay'een isaanii akka qoosaatti kan isaan gaaffiin inni guddaa tokko gaaffii daabbooti. Namoonni nyaachaa hin jiranii jedhee mootummaan keessattuu magaalaa Finfinnee keessatti giddugala biyyattii giddugala gabaa giddugala namoonni hedduun baay'eetti argamanii waan ta'eef lakkoofsi namaa baay'eedha. Gituma sanaan immoo wantoonni barbaachisanii bal'aa waan ta'aniif pirojektoota uummata giddugala taasifatan dur hin beekna. Amma mataa isaa yookaan fuurti gaafa ilaaltu akkaataan jireenya keenya wal madaalamee gaafa ilaalamu harki caalaan isaa sooressadha. Sooressota xinnootu harka caalaa jiraachaa jira. Hiyyeessi inni gadi aanaa ta'e garuu jiraachaa waan hin jiraanneef giddugalli mootummaa immoo ta'uu kan qabu harka qalleeyyii waan tokko nyaachuu hin dandeenye. Isaaniin immoo hadeeggaruu kan jedhuun harki caalaan isaanii pirojektoonni ilaalamaa jiran sunneen amma naannoo magariisummaa Finfinnee keessa gaafa fudhatu callisanii magariisummaatti kan isaan fudhatan. Naannoo sanatti namoota buna danfisanii buna gurguratanii jireenya isaanii fooyyeffachaa jiran namni ilaalaa hin jiru. Kanadha pirojektoota hawaasa giddugala taasifatanii harka qalleeyyii meeqa naannoo sanatti kan hojjetamaa jiru. Giddugalootuma soorannaa nyaataa mataa isaallee fudhattee kaasuu dandeessa. Finfinnee keessatti bakka garaagaraatti namoonni waan tokko osoo hin kaffaliin deemanii tolatti nyaachuu danda'anii bakka garaagaraatti hojjetamaa kan isaan jiran. Pirojektiin akkasitiin uummataaf hin taane hojjetu taanaan uummanni maaliif si filataan amma salphaadha kun biyyoota addunyaa keenya keessa deemteennaan warreen kun waan mul'atanii waan ta'aniif wantoonni amma Finfinnee keessa hojjetamaa jiran kunneen pirojektii hawaasa harka qalleeyyii sadarkaa gadaanaa irra jiran sunneen bifa giddugala taasifateen hojjetamuunsa hojjetammoo callisee filannootiif waan ta'e osoo hin taane baay'ee isaanii dhiyeenyatti argaa jirra. Warshaalee daabboo Finfinnee keessa eebbifamanii baay'een isaaniitti ilaalamaa jiranii agarra. Soorannaa manneen barnootaa yeroo ammaa Finfinnee keessatti yaaddoo tokko malee yaaddoo yuunifoormii malee yaaddoo dabtaraa malee yaaddoo nyaataa malee ka'anii maatii biraatii ka'anii deemnee barachuu duwwaadha. Pirojektoonni kunneen baay'een isaanii amma Finfinnee keessa warreen hojjetamaa jiranii dhuguma qabatamaatiin hawaasa harka qalleeyyii galii gadi aanaa qabu giddugala kan taasifatanii qabatamaatiin immoo yeroo kennamee fi keessatti xumuramanii hawaasa harka qalleeyyii sadarkaa gadi aanaa jireenya isaanii ta'e sanneen warreen tajaajiluu danda'an waan ta'eef numaayyuu guutummaa biyyattiitiif fakkeenya wantoota natti fakkaatan taajjabbii makoora. Rakkoon biyya keenyaa inni guddaan tokko waa hojjechuudha. Hojjettee waa jijjiiruudha. Akkasitti hojjetanii
of jijjiiruun hin danda'ama kan jedhu jijjiirama yookiin warraaqsa fida. Biyyoonni guddatan baay'een isaanii aadaa isaanii irratti warraaqsa hojjetan. Chaayinaa fudhachuu dandeenya. Aadaa hojii irratti warraaqsa kan isaan hojjetan. Aadaa warraaqsa hojii biyya keenya kana yoo hin jijjiirre taanaan gara fuulduraatti illee guddina biyya keenya akkaataa barbaadamutti fiduun rakkisaa ta'a. Kanaaf tokkoffaa nyaatanii buluudha. Dhimma guyyaa guyyaa waan sooratan argachuu darbees immoo aadaa hojii mataansaa hojjetanii of sooruu of jiraachisuun jijjiiruu keessatti qooda guddaa qaba. Idinaqaachuu waa tokko na yaadachiise. Piroofeesar Mararaan yeroo tokko paartii siyaasaa irratti yaadni isaan kaasan tokko warreen masaraa mootummaa jirtan mee gadi bahaatii meetira tokko yookiin meetira 10 masaraa keessan keessa gadi bahaatii warra balfa keessa waa funaanee nyaatu kana ilaalaa kan jedhu kan isaan kaasan. So amma gaaffiin kun kana deebisaa jira. Piroojeektoonni namarratti xiyyeeffatanii warshaaleen daabboo oomishan kunneen isarras darbee immoo piroojeektoonni giddugala soorata namoonni harka qalleeyyii yoo xiqqaate guyyaatti si'a tokkos haa ta'u dhaqanii bakka sana kafaltii tokko malee sooratanii galuun isaanii gaaffilee kana jijjiiraa jira yookiin immoo wantoota paartileen siyaasaa akka ajandaa qabsootti godhatanitti socho'aa jiran sana deebisuu irratti qooda guddaadha kan. Caalaan keessattuu kana gaafa kaastu wanta inni yaadadhe keessaati amma nyaata biyyoota addunyaa keenya guddataniiru jedhamanii keessaati Ameerikaa wajjin wal fakkaata deemsee amma Finfinnee keessatti deemamaa jiru. Ameerikaa keessatti namoonni galii waan tokko hin qabaanne deemtee hiriira galtee waan nyaatamu waan dhugamu hin fudhatta. Finfinnee keessatti sammuu wanta ta'e waan akka wal fakkaatudha. Namni tokko tuun rakkatiin ituu maallaqa hin baasiin ituu maal hin jedhiin lammii biyya kanaa gatii ta'eef carraan immoo hirtee fi waan itti waa galii hin qabaanne waan itti nyaatu waan dhabeef deemee baasii tokko tuun baasiin kan itti nyaatudha. Waa'ee aadaa hojii wal qabatee egaa aadaan hojii ga'umsa piroojeektii yookaan raawwii piroojeektii biyya keenyaa wantoota jijjiiraa jiran keessaa immoo isa tokkodha. Akkuma beekamu aadaa hojii biyya keenyaa beekna sa'a 8dha waajjiraalee mootummaa konistiraakshiniin immoo yookaan piroojeektii warri hojjetan immoo yoo baay'ate sa'a 12f shiiftiidha yoo hojjechiisanidha. Garuu ammoo dhaabbileen Chaayinaa erga gara biyya keenyaa dhufanii guyyaa torbanitti guyyaa torba hojjechuun halkan guutuu sa'a 24 hojjechuun amma gara dhaabbilee biyya keenyaattis galaa waan dhufedha kan fakkaatu. Sababni isaa maal inni fuuldura keetii Chaayinaan paawuzaadhaan yookaan ammoo ibsaa halkaniitiin hojii otoo hojjettu kan keemmoo rafee bula yoo ta'e raawwiin walgataati kan deemu dorgommummaan dhaabbilees yerasumadha kan inni walgataa deemu. Magaalaa Roobeetti tibba darbee hojiidhaaf yeroon imalee magariisummaa magaalaa birrii miliyoona 85 kan hojjetamaa jiru tokko jira. Halkan hojjetaatii jiru dhaabbilee reefu gurmaa'anii piroojeektii kana hojjetaa jiranidha. Magaalaan Roobee giddugala turizimii ta'uudhaa kan qabdudha. Maaliif paarkiin biyyaalessaa gaarreen baalli naannoo sana waan jiruuf magaalaa miidhagduu ta'uudhaa qaba. Sana yeroodhaan dafanii xumuru guyyaa 120 kennameef. Guyyaa 120 kenname keessaa guyyaa 28 yeroo hojjetan performaansii isaanii 145 irra gaheera. Kana jechuun aadaan kana dura ture yeroo ijaarsaa sii kenname boodadha kanatti xumurtu. Amma garuu dursitee gara xumuruutti aadaan akkasii gara biyya keenyaa dhufaati kan jiru. Aadaa hojjetii jijjiirama. Kanaan wal qabsiistee wanti tokko itti dabaluu kan inni barbaadu hannatu jira yookiin immoo malaamaltummaa jira piroojeektii san keessaas. Abbamti piroojeektii san hojjetu mataansaa eksteend gochuunsaa yeroo itti dabaluunsaa koostiis itti dabala. Fakkeenyaaf gabaan biyya kana dhaabbataa miti. Gabumti addunyaallee dhaabbataa miti. Sibiila yoo fudhatte ji'a jaha keessatti hin xumurettee waadaa galtee yookaan jalqabdu taate ji'a 8 ji'a 7tti gaafa ati siqsitu koostiin dabalaa deema. Performaansii piroojeektii tokko irratti yeroo fi gatiin faaktarii guddaadha yookaan sababa piroojeektii tokko miidhuu danda'us miidhamarraa kan hambisuu danda'us. Fakkeenyuma yoo kaasne aadaa kana dura ture giddugala aadaa Oromoo kan hojjete giddugala aadaa Oromoo dhaabbata Afrootsiyoon Konistiraakshini jedhamudha. Waanuma yeroo yoo kaasne jechuudha. Guyyaan ijaarsaa kennamee fi guyyaa 920 guyyaa 920 irraa guyyaa 2200 kan inni xumure. Kana jechuun yeroo ijaarsaa kennamee parsantaa 124 duubatti harkiseeti kan inni xumure. Kana irratti maallaqaan yoo ilaalle gatii walii galtee miliyoona 100 miliyoona 68 ture. Gatii walii galtee sanarra darbee miliyoona 200 miliyoona 2 kan inni xumurame. Yeroo dhiyoos ammoo isteediyeemii biyyaalessaa Adaayawaa kaasuu dandeenya. Sababoota garaagaraatiin harkifachuu danda'a. Sababa koovidiitiin sababa garaagaraatiin harkifachuu danda'a. Mallaqni jalqaba qabamee biliyoona 2.47dha. Amma koostii isaa irra deebiidhaan hojjetamu jedhamee yeroo qorachiifamu gabaan addunyaa waan jijjiirameef gara biliyoona 6 ga'aati kan jiru. Kana yeroo ilaaltu gam tokkoon mallaqa mootummaas haa ta'u mallaqa biyyaati kan inni harkifachuunsaa. Aadaa hojii yeroo jijjiirru
yeroo piroojeektii dursinee xumurra yeroo jennu kana hundadha kan tokkoffaa maallaqa baasii ta'u sana. Lammaffaa yeroo tajaajila piroojeektii itti xiqqeessa. Fakkeenyaaf piroojeektiin tokko waggaa 50 yoo ijaarama ta'e waggaa 2tti fixa jettee waggaa 10-15tti fixa yoo ta'e umurii piroojeektii sana gabaabsitee jechuudha. Waggaa 50 tajaajila kennuu qabu waggaa 35 qofaaf akka inni kennudha. Kan inni taasisu kanaaf time and costiin ati kaasa sana irratti dabaluuf. Neetworkiin bu'uuraalee misoomaa guddina dinagdee biyya tokkootiin murteessaadha. Biyyi sun akka guddatu gochuu keessatti koostii mataa isaa hir'isa. Piroojeektoonni koostii hir'isu. Koostii oomishtummaa hir'isu. Productivity koostii ati itti baastu hir'isa. Fakkeenyaaf humni ibsaa gahaan yoo jiraate yoo diriirsite waan humna ibsaatiin industirii tokko waan biraa dabaltee bittee ittiin hojjetu sana hir'isuu keessatti qooda guddaadha qaba. Daandiin yoo jiraate salphaatti koostii ati daandii dheeraa yookiin daandii hin taane deemtu sanarra salphaatti gahuu danda'a jechuudha. Kanaaf humna oomishtummaa hir'isuu keessatti qooda guddaa humna oomishtummaatiif koostiin ati baastu yookiin baasiin ati baastu hir'isuu keessatti bakka guddaadha kan inni qabu. Inni biraa akka qulqullinaa kaasuu dandeenya. Amma qulqullinni sadarkaa fooyyee qabaniin piroojeektoonni hojjetamaa jiran baay'ee isaanii yoo ilaallu ga'umsi piroojeektii tokkos kan inni ittiin madaalamu keessa tokko qulqullina lammaffaa immoo ga'umsa isaatii kavarajii inni uwwisuu danda'u hawaasa hunda hammatee tajaajiluu akka inni danda'u. Kanaaf dhimmoota kanaanis egaa sadarkaa fooyyee irra jira kan jedhu kaasuu barbaanna ittaansee gara kan Oromiyaatti ceenu wanti kanarratti dabaltee yoo jiraate. Gara naannoo Oromiyaatti samma caalaan jedhee gaafa dhufnu wantoota akka muuxannootti ta'anii fi dhaadannoo isaarratti ka'uu barbaadeen. Dhaadannoon naannoon Oromiyaa piroojeektoota kan itti raawwachuuf waggoottan dhiyootiin asii ittiin fayyadamaa jiru keessatti xumuruu kan jiru tokko jira. Warreen piroojeektoota harkifatanii xumursiisuudha. Warreen haaraa jalqaban immoo ariitiitiin xumuruu haala jedhuun kan inni deemaa jiru. Piroojeektoota kana wajjin walqabsii piroojeektoota kanaan dura harkifatanii baay'een isaanii amma piroojeektoota baay'ee maallaqa guddaa gaafatanii fi namni akka salphisee ilaalu gaaffii yeroo dheeraa ta'an piroojeektoota bishaanii fudhachuu hin dandeessa. Piroojeektoonni bishaanii amma salphisanii kan isaan ilaalamanii qorannoo lafa keessaa qabiyyee bishaaniin barbaada, qulqullina bishaaniin barbaada, qorannoo naannoo sanatti diizaayinii maaliitu hedduu baay'eeti kan inni deemu. Warreen sunneen yeroo qabaman keessatti xumurama wajjin walqabsisee baay'ee komii guddaati kan isaan kaa'isaa turanii. Yeroo dhiyootiin as immoo dhaadannoo amma siin jedhe kanaanii mootummaan naannoo Oromiyaa wantoota itti deemaa jiru keessaati manneen barnootaa bu'uura boruu hojjetamaa jiran ji'a 6-7 keessatti miliyoona 200 miliyoona 100 manneen barnootaa sadarkaa tokkoffaaf lammaffaa dur waggaa 5 keessatti ni ijaaramne waggaa walakkaa hin gunne keessatti ji'a 6-7 keessatti hojjetamaa jiraachuu sana kaastee ilaaluu dandeessa. Hospitaalonni hojjetamaa jiranii daandiiwwan warreen amma silee jechaa turte taganya amma kaaseetu kan inni jiru. Kun baay'een isaanii tokko aadaa hojii wajjinis wal qabata. Aadaan hojii keenya akkuma siin jedhe sana mootummaanis sirriimatti cichee qabateetu kan inni jiru. Dur abbaan barbaade piroojeektii kontiraaktaroonni piroojeektii gaafa harkifatanii namni isaan adabu hin jiru. Akka barbaadanii ta'anii hoggansa mootummaa jireenya masaata fooyyessuuf waa'ee uummataa dhiisee malamaltummaa ofii isaa raawwatuuf jecha kontiraaktaroota duukaa hojjetaniif piroojeektiin sun harkifachuu baatee maallaqa dabalataa uummata baasisuu baatee uummanni immoo dhumaatii piroojeektii sana booddee faayidaa akkamii argachuu qaba hin qabu san irratti namoota dhimma hin qabaanne hojii waan hojjetamuuf hordoffiin taasifamu badaa akka kanatti miti. Amma garuu mootummaan xiyyeeffannoo guddaatti kennee hoggansiisa akka nammas hin jedhe kanatti deemsa kana keessa deemame waliigalaan gaafa keenya ilaallu barreen gaddaa caalaan tarii naannoo Oromiyaa irratti waan jiru hin beektu deeman yaada. Barreen gaddaa naannoo Oromiyaa irratti gara piroojeektoota 11,000 kan hojjetamee jiru. Maallaqa isaa sirriitti beekuu baadhus. Bara kana immoo dachaatiin dabalee gara naannoo piroojeektoota 20,000 olii birriitiin immoo naannoo biiliyoona 42 oliitiin kan isaan hojjetaman. Wal bira qabdee gaafa ilaaltu baay'ina piroojeektoota hammam akka inni dabalee jiru. Raawwiin isaa mataa isaallee kan barreen gaddaa irraati. Waliigalaan gaafa ilaaltu raawwiin piroojeektoota keenya irratti mul'achaa jiru. Itti fayyadama baajataa wajjin wal qabsiise wantoota mul'atanii yeroo kennameef keessatti xumura wajjin dafanii hawaasa biraa wajjin wal qabsiise naannoo Oromiyaa irratti waan jiraan waan fooyyee wayii suma sila Finfinnee irratti kaasanii naannoo Oromiyaattis waan fooyyeen argamaa jira kan ilaaluu barbaadu. Piroojeektoota naannoo Oromiyaa yoo kaasne akkuma ati kaasti muuxannoon kana dura turan hedduun isaanii jijjiiramaniiti kan jiran. Inni guddaan dabaluu barbaadu manneen barnootaa bu'uura boruus haa ta'u ifa boruu ijaaraman hedduun isaanii hirmaannaa uummataatiin. Miira kooti jedhuun hawaasni irratti maallaqa isaa investi godhee yeroo isaa investi godhee hojjechuu irratti hanqinatu ture. Amantaa mataa isaa irraa qabu hawaasni piroojeektii sanarraa. Amantaa irraa qabu. Tageenya amma caalaan kaasitu kan inni jiru. Hin beekama kanaan dura filannootiif hin kaama dhagaan bu'uura. Amma filannoon marsaan itti aanee dhufuutti amma dhufuutti dhagaan bu'uuraa sun hin kaafamu. Yookaan filannoon ga'uuf waggaan tokko gaafafu itti bobba'anii wayiin jalqabsiisu.
hawaasni sanarraati kaaseetu baay'een isaa kan amantummaa dhabaa dhufe. Sanarraatiin kan hafe amma baay'inaan magaalota keessa fudhatee ilaalteennaan hojii koobilistoonii mootummaan parsantaa muraasa siinsi deeggara jiraataan naannoo sanaa walitti baaseetu kan inni hojjetu. Birriiwwan sunneen nyaatamaniitu kan isaan badan. Hawaasni waggaa isa dhufuutti yoo nama walitti buuses mootummaan yoo wadaanaa seenes inuma nyaatamaa kan jedhu sanarraati kaaseetu amantaa kan nabe malee uummanni inuma kennaate kan jiru. Hidha abbayyaa wajjin wal qabsiisee amma waggaa kurnaffaa isaa ta'etu kan inni jiru. Gatii harkifatee fi uummanni koo harka isaa hidhachuu irraatiin niisne. Wantoonni sirrachuu qaban sirrachuu fooyyee yeroo argu sanuu ammoo hirmaannaan hawaasaa dabalaati kan deeme. Kanaaf hin jedhama piroojektota naannoo Oromiyaa hedduunsaa hirmaannaa uummataatiin kan ijaaramanudha. Manneen barnootaa keessumaa seektara barnootaa irratti tajaajilli lammummaa guddaan dadammaqina guddaa kan yookaan jijjiirama guddaa kan agarsiisaa jiru seektara barnootaati. Sanaan dabalataa ammoo egaan piroojeektiiwwan hojjetaman hedduun isaanii tokkoon tajaajila mootummaan hawaasaaf kennu fooyyessuu kan danda'an. Gamoowwan kana dura gamoowwan maal godhu maaliif gamoon abbaan taayitaa waan ofii isaatiif jecha mana mijeessudha kan fakkaatu. Amma garuu tajaajilli hawaasaaf kennamu saffisaa ta'uu dhabuun rakkoo bulchiinsa gaarii guddaa akka ture beekna. Tajaajila sana saffisiisuu kan danda'u bu'uuraalee misoomaa kanneen akka IT'ti. Kanneen bakka hojii mijataa ta'e uumuun baay'ee barbaachisaadha. Naannoo Oromiyaatti kanarratti xiyyeeffatamee jira. Gama biraatiin akkuma silaa kaafame fayyaa bishaan yeroo bishaan jennu ammoo amma xiyyeeffannoo guddaa ni barbaada jedhee kan yaaduu fi amma irratti hojjetamaa kan jiru naannoo horsiisee bulaa irratti piroojeektiiwwan guddaan kan qabamuu qaban gara fuuldura ammas hojjetamaa jiru naannoo Booranaatti godina Booranaatti haa ta'u Gujii Lammanitti wantoota eebbifamaa jiran yeroo laallu jireenya horsiisee bulaa fooyyessuu kan qaban irratti xiyyeeffatamudha kan qabu sunis hojjetamaa jira gama bishaaniitiin yoo jennee jechuudha maaliif waggoota lamman darban gogiinsi hamaan naannoo sanatti baalee dabalatee baalee bahaa dabalatee rakkoo guddaa ture waan ta'eef jechuudha egaan piroojeektiiwwan kunneen waqtii qormaatileen garaagaraa jiranitti gaggeeffamuun isaa ammoo anaan kan na dhibu xiyyeeffannoon gam tokkoon duula si'a lamatu gaggeeffame birmadummaa biyyaa fi duula tokkummaa sabdaneessummaa yeroo jedhamu duula kanarratti naannoon Oromiyaa hagama akka hirmaataa ture maallaqaanis haa ta'u karaa garaagaraatiin utuu kun gaggeeffamaa jiru qormaata biyya baraaruu keessa odoo jiramu piroojeektiin hagi kun hojjetamuunsaa gam tokkoon raawwii baay'ee cimaadha jedhee kanan fudhu inni kan biraa qormaatni diinagdee odoo jiru egaan akkuma beekamu raafamni diinagdee guddaan biyya keessa odoo jiruuti piroojeektiiwwan kanneen irraa maallaqni gara biraatti odoo hin naanna'in sadarkaan beekumsaan piroojeektoota hoogganuus dabalaa dhufee jira kun aadaa jijjiiramaa dhufeedha fakkeenyaaf kana dura humni namaa mataan isaallee piroojeektoota irratti hanqina guddaa ture bara amma garuu injiinaroonni oomishaman hedduun isaanii jijjiirama raawwii piroojeektii Oromiyaa keessaa irratti jijjiirama fidaniiru jedheetiin kana yaadu egaan ga'umsi raawwii yeroo hedduu kan gam tokkoon iskiliin akkuma jirutti ta'ee beekumsaan piroojeektii tokko hoogganuu irratti xiyyeeffannoon hagas mara hin turre akkuma beekamu diizaayiniin dogoggora qaba jedhame diizaayinii irra deebiidhaan haga ka'utti ni harkifata ture kana dura amma garuu diizaayinii wal fakkaataan bakka hundatti fakkeenya bu'uura boruu yoo kaasne gujiitti kan hojiirra oolu iddoo biraattis hojiirra oola dogoggora hin qabu kanaafuu harkifannaa hin uumamu jechuudha beekumsaa waa hoogganuu irrattis jijjiiramni Oromiyaa keessatti mul'ataa jira kan jedhu abalu. Akkuma galatti akkuma isin kaastan egaa hojiin bu'uuraalee misoomaa kana diriirsu naannoo Oromiyaa keessatti bal'inaan hojjetamaa ture baay'een isaanii waan keessattuu diinagdee amma kaasaa jiru kana utubuu danda'u naannoo Oromiyaa irratti darbee biyya ceesisuu kan danda'u biyyaafis hojii fakkeenya ta'uu danda'u gurguddaa isaaniiti kan hojjetamaa jiranii keessayyuu piroojeektoonni dursa kennamee fi hojjetamaa jiran kanneen akka manneen barnootaa dhaloota qaruu keessatti qooda guddaa kan qaban biyya jijjiiruu keessatti wanni amma piroojeektii hoogganuu yookiin immoo siyaasaas haa ta'u hawaasummaas haa ta'u diinagdee hoogganuu jennu kuni bu'uurri achumaa ka'a manneen barnootaa kanarraa ka'a keessumattuu daa'imman qaruurraa ka'a kanarratti xiyyeeffatamee hojiin hojjetamaa jiru baay'ee waan dinqisiifatamuudha gama biraatiin daandileewwan akkasumas dhaabbilee fayyaa akkasumas immoo piroojeektoota bishaanii kanarratti darbee hojiiwwan jallisii misoomaatiin wal qabatee gama kanaatiin hojjetamaa jiran kunneen jijjiirama naannicharra darbee biyyaafis qooda guddaa kan qabanidha egaa akka waliigalaatti keessattuu waan humna horachuu humna waa raawwachuu horachuu darbees humna waa ittiin hoogganuu horachuu diinagdee biyyaas immoo utubuu kan danda'u bal'inaan hojjetamaa jira ani keessattuu hojiin aadaa keenya duudhaa keenyatti haa deebinu jedhee manni caffeen Oromiyaa labse suni bu'uurarraa jijjiirama guddaa fidaa waan jiru natti fakkaata keessumattuu tajaajila lammummaatiin hojiin tajaajila lammummaa kun piroojeektoota kana yoo fudhannee ilaalle wanti nama ajaa'ibsiisu harki guddaan piroojeektoota kana walakkaadhaa ol jechuu kan dandeenyu kanaan kan isaan hojjetaman hirmaannaa uummataatiin kan isaan hojjetaman gaafa akkas jennu maal jechuu keenya tireendii aadaa hojii jijjiiruu jennu sana cultural revolution fiduu danda'uu keessatti qooda guddaadha kan inni qabu jechuudha darbees immoo
dhaabbileen hedduun isaanii lafarraa misooma oomishatanii deemu. Oomisha qamadii yoo ta'e kontiraaktarii tokko dhufee qamadii oomisha isa fudhatee deema. Gabaasaatti gurgurataa dhaqee lafa sana irratti oomisha. Kaampaaniin biraas indastiriin biraas akkasuma ture. Amma booddee garuu social responsibility qaban sana bahuu keessatti illee qooda guddaadha kan isaan gumaachaa jiran. Dhaabbileen hojii misoomaa garaagaraa irratti bobba'an biyya sanarraa misoomuudhaaf yookiin immoo tajaajila argachuudhaaf anis hawaasaaf tajaajilan kennuu qabaa kan jiru waan uumamaa jiru fakkaata. Isaanis piroojeektii hedduu naannootti bobba'anitti bal'inaan hojjetaati kan isaan jiranii. Kanaaf dhimmoonni kunneen bal'inaan naannoo Oromiyaa keessatti hojjetamaati jiru. Keessumattuu gartuu tokko tokkoon immoo kan ka'u yeroo sooshaal miidiyaa haasa'u miidiyaa meenistiriim irrattis haasa'amu ni argina. Maalinni wanni naannoo Oromiyaatti hojjetamaa jiru kun ija shakkiitiin kan laalan baay'een isaanii akka loogiittis kan laalan. Baay'ee arma dura ajandaa keenya kan biraatti ilaaluu dandeenya. Manni maree federeeshinii hojmaata piroojeektoota misoomaas haa ta'u qoodinsa baajataatiin wal qabate akkaataan armaan dura waggoota 27 yeroo TPLF biyya kana bulchaa ture akkamitti qoodamaa akka ture quba qabna. Rakkoo mataa isaa danda'e qaba. Haa ta'u malee garuu amma wantoonni akkasii kun jijjiiramuun tokkoffaa immoo abbummaadhaanis naannoo kana hoogganu. Abbummaadhaan naannoo fi naannoleen hoogganan muraasa yoo ta'e malee qabatamaan hin jiru biyya kana keessatti. Oromiyaa kan hoogganu qaama biraayyuu ture. Qaama biraayyuu ture. So kana jechuun maal jechuudha? Gaafa abbaan naannoo sana hoogganu naannoo ofii hoogganu hawaasa ofiitiif yaadee hojjeta. Dhimmoonni kun baay'inaan waan jijjiiramaniif naannoo Oromiyaa keessatti hojiileen bu'uuraaleen misoomaa kunneen waan nama dinqisiisu miti. Osoo kana caalaa hojjetamuu hin danda'amu. Amma caalaan gaafa kaastu wanti baay'ee na dinqaa ture naannoo Oromiyaatti yeroo tiraaktarri kombaayinarri hiramu sanatti akka wanti hundumtu buqqee akka bara sanatti TPLF wanta hundumaa fuudhee gara naannoo Tigraayitti geessee akkasitiin kan fudhatamaa jiru. Faaktiin lafa jiru yookaan immoo dhugaan lafa jiru baajetinni qoqqoodamu naannolee akkaataa baay'ina uummataa hojiilee hojjetamanii kan itti qoodamu akkaataa itti fayyadamaa irratti abbaate kan murteessu. Warreen sana gaafa teessee ilaaltu naannoon Oromiyaa waama kennameen kan inni hojjetu sanarraatiin kan hafee ifaajee mataa isaa danda'ee jira. Maallaqni sii kennamu bajanni sii kennamu mataa isaa illee galii ati sassaabbattu irratti kan yoo agarru. Xiyyeeffannoon guddaan inumaayyuu naannoon Oromiyaa bajetni piroojeektoonni kunneen akka isaan itti raawwataniif na gargaara keessaati tokko kan inni jedhee hirmaannaa uummataati. Lammata galii dabaluudha. Sadaffaan immoo piroojeektoota dandeettii raawwachiisummaa piroojeektoota sana irratti kaasee tokko inni jedhu wal bira qabdee gaafa ilaaltu warreen kun isaanii hin baay'atu baay'een isaanii waama ta'eef warreen kun haala akka kanaatiin hojjetamuun isaanii akkuma caalaan jedheedha baay'een isaanii. Inisheetiivii naannoon Oromiyaa ofii isaatii bocee kun dandeettii waa boctee jijjiirama fiduudhaaf hojjechuu keeti kan inni agarsiisu. Naannoleen biraa pireezidaantii qabu bajetni ni ramadamaaf. Inisheetiivii sana uumanii jijjiirama fiduuf hojjechuun gahee isaaniiti. Baay'ee milkii tokkootiif qaama biraa irratti kireeditii gara biraatti geessuun barbaachisaa miti jedheetiin kana naman. Maaliif hin jedhaan ni dhageenya akkuma kaaste naannoo Oromiyaatiif egaan abbaa dabarummaa wanti jedhu sun naannoo Oromiyaatiif wanti adda akka kennamaa jirutti. Baay'ee tiraaktara yoo ilaalte dhibbeentaa 40 qotee bulaadha kan qusatatu. Dhibbeentaan 60 immoo liqadha. Waan addaa waan goote liqni sun ni deebi'a. Dhalaa wajjin deebi'a sanuu ammoo. Liqaa san immoo kan kennu baankii misooma biyyaalessaati. Baankii misooma Itoophiyaati kan kennu. Haala mijeessuuf amma naannoon Oromiyaa haala waan mijeesseef meekaanaayizidii qonnaa irratti waan xiyyeeffateef wantoota sana deeggarsa mootummaan taasisu garaa wajjin wal qabate. Deeggarsa yeroo jennu liqii mijeessuu qusannaa qonnaan bulaa ol kaasuudha. Wanti hojjetame naannoo Oromiyaatti. Muuxannoo naannoo Oromiyaa boodamni naannoleen biraa tiraaktara liqaan kennu kan isaan eegalan. Amma qonnaan bulaan irraanfatamee ture. Qonnaan bulaa irraanfatame kanaaf ammoo haalota mijeessine inisheetiiviiwwan ittiin qonnaan bulaan qonna isaa meekaanaayizidii godhu ni finna kan jedhu sammuu hooggansaa irratti kan hundaa'udha. Kun waan addaa wajjin waanuma haasa'amudha. Sababoota isaa baay'ee kaastee ilaaluu dandeessa. Taganyisi caalaan isaa misila baay'ee isaanii kaastanii jirtu. Amma akka biyyaatti karoorri qabame guddaadha. Karoorri sun akka raawwanneef wantoonni taasisanii keessaati. Sababoonni gurguddoo jiru naannoon Oromiyaas kan eeree koovidiin kaasanii ilaaluu dandeenya. Koovidiin sadarkaa idil addunyaatti gaagama dinagdee haaluu hin dandeenya kan inni dhaqqabsiisee jiru biyya keenya keessattis. Naannoon Oromiyaa akkamittiin kan isheen kanarraatti adda baatu naannoon Oromiyaan koovidiinis baay'ee miidheera. Akka haala waliigalaana biyyattii keessaatii qabduun. Kana wajjin wal qabsiisee haalli qabatamaa addunyaa keenya biyya keenya irratti dhiibbaa godheera. Oromiyaan kana keessaati miliquu hin dandeenye keessumatti kan isheen argamtu. Nageenya haala waliigalaatiin akka biyyaatti jiru. Nageenya naannoo Oromiyaa keessatti jiru. Sana hunda keessa taameetu kan jiru. Kanarraatiin kan darbe haalli waliigalaa biyya keenyaa siyaasichi maal hundi isaaniiyyuu
Wantoonni akka addunyaatti agartu akka biyyaatti agartu naannoo Oromiyaa keessa jira. Sana hunda keessa ba'ameetu naannoon Oromiyaa sana kana hojjete. Namoonni keenya baay'een isaanii sana giddu gala taasifatanii ilaaluu dhabuu isaanii irraati natti fakkaatan. Sababiin isaas koovidii irraati akkamittiin adda baatee ta'uu dandeesse naannoon Oromiyaa odola mataa ishee dandeesse miti. Addunyaa keessa jirti, Itoophiyaa keessa jirti sana keessuma taateetu gaa hojiilee sunneen kana hojjechuun kan danda'ame. Kun immoo tokkoffaa kutannoo kan inni barbaadu malee waan addaa qabaatee miti. Kan biraa egaa rakkoo keessa teessee carraa yaaduudha. Rakkoon tokko gaafa sitti dhufu akkamitti rakkoo san keessaa baha. Rakkoo kana immoo akkamitti carraatti jijjiiree itti fayyadamuu danda'a. Itoophiyaan dhimma koovidii qabateetu kan isheen deemaa jirtu. Naannoon Oromiyaas dhimma koovidii qabateetu kan deemaa jiru. Dhimma birmadummaa biyyaa akka rakkaaba Itoophiyaatti dhufe sana agarree jira. Dhimma sana naannoon Oromiyaa maallaqaan humna namaan dandeettii waan dhumaatiin sana hunda harka tokkoon baachaa misoomas. Kanaaf piroojektonni kunneen hojiilee misoomaa harki caalaan isaanii hojjetamaa jiran sunneen wantoota hunda danda'amee jennaan hawaasa hirmaachistee jennaan waan hunda wal duukaa deemsisanii hojiilee hojjetamuu barbaadan hojjechuun hin danda'ama sana kan jedhu sana mataa isaallee waan agarsiisa. Nageenya waaraa ta'e yookiin immoo tuufiinsa qabu mirkaneessuudhaaf bu'uurri misoomaa jiraachuu qaba. Diinagdeen guddachuu qaba. Kanaaf immoo hojiin amma gama diinagdee jijjiiruudhaaf gama bu'uuraalee misoomaatiin hojjetamu waanuma cimee itti fufuu qabudha. Gara biraatiin egaa keessattuu pirojektoota kanaanis immoo akka waliigalaatti pirojektoonni hojjetaman kunneen irra caalaan isaanii tajaajila barbaadamaa ta'eef ooluun akka isaan irra jiraatu. Pirojektii kana miidhagsitee yookiin immoo bareechitee hojjettee eebbisee biraa deemuu qofa osoo hin taane tajaajila barbaadamu sanaaf hawaasni itti dhimma bahaa jira. Keessattuu bakka tokko tokko armaan dura pirojektii kana ariitiidhaan qulqullinaan yeroo jedhame keessatti xumuruun akka fakkeenyatti hojii ilaalamaa jirudha. Pirojektoonni kun immoo egaa xumuraman immoo maalirra jiru kan jedhullee immoo muuxannoo guddaa ta'uu qabaadha. Maaliif galteensaa isa dhumni pirojektoota kanaa isa waan ta'eef. Kana abbummaadhaan hawaasnis maallaqa ofiitiin ijaara waan ta'eef pirojektoota kana kunuunsuun waan irra jiraatu tajaajila barbaadamuuf oolchuun kan irraa eegamu. Gama biraatiin ammoo pirojektoota kanneen mataan isaa duwwaa ta'uu hin qaban bakka garaagaraatti armaan dura kan laalaa turre kan taajabaa turre biyya kana keessatti dhaabbata fayyaa yookiin hospitaala guddaa tokko ijaartee meeshaan duwwaadha. Qorsi duwwaadha. Ogeessi duwwaadha. Pirojektoonni kunneen immoo sadarkaa sana akka hin taane sirriitti hordofamuu fi waan barbaachisuun guutuun tajaajila barbaadameef akka oolu gochuun to'annoo akkuma jalqabarra kaasne sana hordofiif to'annoon ammallee hanga dhumaatti hedduu barbaachisaa akka ta'e kaasna. Hayyee Yirnaqaachoo Tagany hedduu sin galateeffadhaa daawwattoota keenya yeroo keessa fudhatanii waliin turuu keessanii fi guddaa galatooma. Qophiin keenya ardaa gaazexeessota ajandaa irratti keessattuu ajandaa pirojektoota misoomaa hojjetamaa jiran irratti xiyyeeffannee taasisaa turre waan hangamaa daawwattan fakkaata. Horaa bulaa.